Maallaqa mootummaadhaaf liqeessuudhaan bu'aa irraa argachuun akka danda'amu ni beektanii. Sanuu fakkeenyaaf namoonni musliimaa shari'aa osoo hin tuqin mootummaadhaaf maallaqa liqeessuudhaan bu'aa irraa buufachuun ni danda'ama. Inni kunis afaan warra Ingiliffaatiin isa Treasury Bill jedhamee beekamu sanii har'a viidiyoo kanaan isinitti himaa. Channel kana subscribe gochuu akkasumas nama biraatiin share gochuu hin irraanfatina. Gaafii teessanis akkanumatti comment section irratti naa barreessaa jechuudhaan sagantaa keenya har'aatti kanumaan kan hin dabru ta'a. Ayyeegaa mootummaan biyya lafaa kanarra jiran biyyoota adda addaa keessa deemtanii yoo gaafattan ta'e mootummaaleen maallaqa gizee isaan barbaachisu maallaqa gibirarraa argatanii liqeeffataniitis ni hojjetan. Maallaqa gibirarraa erga walitti qaban booda maallaqa isaan baasuudhaaf deeman yoo isaaniif hin geenye ta'e yeroo hedduu maal godhanii liqeeffatan. Fakkeenyaaf yoo biyya Ameerikaa kadhatan ta'e maallaqa tiriliyoona 20 fi meeqaa ol mootummaan biyya Ameerikaa namoota adda addaarraa dhaabbilee adda addaarraa liqeeffatee of harkaa qaba. Akkuma kanaan mootummaan biyya Itoophiyaatis waggoota dheeraadhaaf namoota adda addaarraa ta'uu baatus dhaabbilee gurguddaa kanneen akka baankii irraa maallaqa liqeeffatee itti hojjeta. Yeroo dhiyoo asitti garuu anaa fi isinis akkasumatti mootummaadhaaf akka liqeessinu wanti nu taasisu jira. Maal inni kuni hanga ammaatti maallaqa yoo qabaatan ta'e maallaqa keessa mana baankii geessanii maallaqa mana baankii gaafa keessan ammaas parsantii 7 yookaan immoo 7% qofa irraa maal argattan dhaala argattanii namoonni dhaala hin feene immoo akkanumatti dhaala malee isiniif taa'uu danda'a yookaan immoo mudaarabaa fi kana immoo maallaqa achi kaa'achuunis jiraachuu danda'a. Anyways garuu alternative biraa yookaan immoo carraan biraa sila maallaqa keenya itti guddisuu dandeenyu maallaqni keenya keessumaa inflationiidhaan akka gatiin hin banne akkan taasisuu itti dandeenyu inni biraa isa Treasury Bill jennuun. Maal seetan Treasury Billiin mootummaatu qopheessa. Mootummaan liqii naaf liqeessaa je'eeti gaafata. Liqii kana guyyaa 28tu jira, guyyaa 91tu jira, guyyaa 182tu jira, guyyaa 364 yookaan immoo waggaa tokkotu jira. So waraqaa qopheessa durduri amma waraqaan qopheessu electronically ta'u ta'a. Anyways garuu waraqaan san maal jettee jechuudha waraqaa qarshii 100 takkaan naa liqeessaa je'ee jechuudha qopheessu ta'a. Fakkeenyaaf maal jechuudha guyyaa 28tti waraqaa tana fudhadhaati guyyaa 28 booda ani maallaqa isiniif hin deebisa amma maallaqa naa kannaa akka jechuuti liqeen akkasi kennama. Garuu qarshii 100 kennitaniif saniif reefu shari'aa wajji deemtii kaniin isiniin jechuu warroota musliimaatiif. Maal jechuudha waraqaa qarshii abbaa 100 mootummaadhaaf yeroo liqeessitaniif guyyaa 28tti deebisanii isin qarshii 98 mootummaadhaaf kennitan. Gaafa isinii deebisu garuu mootummaan qarshii 100 godhee isiniif deebisaadha. Waraqaa san gizee bittanii gatii gadi aanaadhaan akka bittan isiniif taasisa jechuudha. So guyyaa 364 waggaa tokkootis baatii 6tis baatii 3tis ni jira. So haala saniin qarshii 100 mootummaadhaaf liqeessine gaafa liqeessinu garuu maallaqni nuti mootummaadhaaf liqeessinu san mootummaan qarshii 100 gizee barbaadu 900 fi maal kaninaaf gizee nu deebisu garuu qarshii 100 godhee nu deebisaadha. Yaannisa haala kanaan hojjeta jechuudha. So kana gara baankii biyyaalessa Itoophiyaatiin gabaa aksiyoonaa Itoophiyaa irratti dhayxanii fudhachuu dandeessan. Qarshii 500 irraa kaasee fakkeenyaaf anaafis deemnee investment bankiin adda addaa biyya keessatti ayyama fudhatanii jiranii isaan bira dhayne qarshii 500 qaba mootummaadhaaf liqeessuun barbaadeettanii yoo deemtan ta'e yoo xiqqaatee 13 yoo guddatee hanga 16 waggaatti jechuudha bu'aa irraa buufachuu dandeessan jechuudha. Maallaqa keessan maallaqa sanuu gibira irratti hin kaffalle keessumaa maallaqni Treasury Billiidhaan argattan jechuudha. Bu'aan isa irraa buufattan fakkeenyaaf mana baankii yoo maallaqa keessan kaayyattan ta'e qarshii miliyoona tokko namni tokko mana baankii kaayyatee waggaa tokko yoo eegu ta'e qarshii 70 irraa argata. Qarshii 70 sanuu gana gibira irraa kaffaluu ta'a. Garuu maallaquma san fuudhee yoo mootummaadhaaf liqeessu ta'e haala amma jiruun waggaa tokko guutuu yoo irraa eeggatu ta'e qarshii 150 irraa argachuu danda'a. Gibiraas ittiin kaffalu maallaqa san guutuu mana galfataa jechuudha. Treasury Billiin yookaan immoo mootummaadhaaf liqeessuu yommuu jennu jechuudha. Garuu yeroo isinitti mootummaadhaaf liqeessuun maallaqni keessan gatii akka hin dhabne akka inflationiin maallaqa keessan isin jalaa hin nyaanne isiniif taasisan jechuu jira malee akka investmentiitiin akka naggadaatiin akka daldalaatiin waan nama baasaatii isiniin jechaan jiru. Wantoonni nama baasuu danda'an wantoonni bu'aa gurguddaa isiniif argamsiisuu danda'an hedduutu jira. Fakkeenyaaf aksiyoona namni bitate tokko baankii gurguddaa tokko irratti yookaan dhaabbata bu'aa qabeessa tokko irratti yookaan aksiyoona bitatu ta'e maallaqa guddaa irraa argachuu danda'a. Mataa isaatiin yoo immoo dhuunfaa xiyyaaniin daldala namni jedhu ammas san caalmaattis maallaqa argachuu danda'a.
Kisaaras kisaaru ni danda'a. Mootummaadhaaf liqeessuun garuu wanti gaariin isii gaammas karaa tokko maal inni kisaaraan kisaartan ni xiqqaataadha. Mootummaan yoo dhabe maallaqa print godheetis ta'u isiniif waan kannuuf jecha isiniif waa kafaluuf jecha mootummaan naaf hin deebisu jedhame jara sodaataman keessaa waan hin taaneef jecha karaa riskiitiin gaafa laalamu riskiin isaa baay'ee xiqqaadha mootummaan liqeessuun. Garuu naggada biraatiin naggadadha yookaan akshiyoonaan bitadha gaafa jettan amas riskiin isaa guddaadha. Warri wanti irraa argattanis yookaan bu'aan irraa argattanis akkasumatti guddaa. Wanti riskiin isii guddoodha yeroo hunda bu'aan irraa argattan guddataati. Riskiin gaafa xiqqaachaa deemtuun balaan gaafa irraa xiqqaachaa deemtuun maallaqni isin irraa argachuudhaaf teessanis akkasumatti gadi xiqqaachaa deemtii jedhaga oduun faayinaansiidha. Wanti gaafa isinitti yaada keessan mee comment section irratti naa barreessaa. Viidiyoo akkanaa tan akkaan isiniif hojjedhu ammas like godhaa, share godhaa, viidiyoo tana nama biraatiin gahaa commentii irra barreessaa. Viidiyoo hanga dhumaa laaluu hin irraanfatinaa. Isin jechuudhaan sagantaa taharraa hanumaaniin xumuraa ani gammachuudhaan nuti.